Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree baankii biraa jechuudha. Baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin qabadhee akkuma jedhe guyyaa har'a baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo sin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan warra manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Akkasumas laayikillee hin dagatinaa isiniin jedha. Laayik yoo gootanii hiriyoota keessan biraa gahaa waan ta'eef laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Salphumatti jechaadha. Itooblaakmaarketti dabalaa jira jechuudha. Akkasuma baankiin illee dabalaatuma jira jechuudha. Itooblaakmaarketti bakka duraan turetti deebi'aa jira jechuudha. Salphumatti dabalaa jira jechuudha. Guyyaa har'aarree dabalee jira jechuudha. Kaleecharratti dabalee jira. Kan hin daballee paawundii fi yuuroo qofaa jechuudha. Paawundii fi yuuroon xiqqoo saantiima wayii qannasan malee isarraan kan hafe biyyoonni 18 dabalanii jiru jechuudha. Karaa itooblaakmaarkettiin paawundii fi yuuroon garuu saantiima wayii hir'isanii jiru jechuudha. Salphumatti itooblaakmaarketti guyyaa har'aarree dabalee jira jechuudha. Baankiin illee dabalaatuma jira jechuudha. Baankonni hundumtuurree dabalaatuma jiru. Akkuma jedhamu har'a baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Ooman riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiis firaankii, Koroonaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Yuuroo, Paawundi sterlingiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Itooblaakmaarketti karaa baankii immoo biyyoota 5 qabadhee dhufee isaan kana jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaariirraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 64 fi saantiba 56 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 40 fi saantiba 15. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 91. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 8 fi saantiba 45. Ooman riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 28 fi saantiba 03. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 81. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamni tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 39 fi saantiba 69. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 85. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 38 fi saantiba 96. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 38 fi saantiba 16. Baareen dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 36 fi saantiba 05. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan
birrii 23 fi saantiba 10. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 32 fi saantiba 03. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 70. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 43. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 93 fi saantiba 08. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 06. Iswiis firaankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 6 fi saantiba 49. Koroonaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 43. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 97. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 41. Yemen rihaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 68. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiba 21. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58. Kan itti aanu Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin immoo biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen immoo akkasuma isinillee birriin biyya sanaa paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Paawundoota keessa baay'ee paawundii xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birriin Beerutii jechuudha. Salphumatti paawundiin Beerutii baay'ee xiqqoodha akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 68 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaa tokkoyyuu hin guunne jechuudha. Akkasuma birriin Paakistaan illee guyyaa har'aa 0 saantiba 58 jechuudha. Kunillee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birrii Yemenii fi birriin Paakistaan akkasumas birriin Beerut yookaan Libneen irree akkanaa jechuudha. Paawundiin biyya sanaa baay'ee xiqqoo waan taateef isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Anuu 3 maqaa dha'ee doolaaronni baay'ee jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'ee jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf asirratti Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaariin jedhee jira jechuudha. Isaan kana sadanan qofan maqaa dha'ee malee doolaaronni baay'ee jiru jechuudha. Isin garuu isaan kana keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan Beerut keessatti mana madabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 64 fi saantiba 56 irra eeggattu jechuudha. Kanaan irra eeggatu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jecha warroonni Joordaanii fi Beerut mana madabii jirtan jechuudha. Baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin yoo ergattan immoo birrii 100 fi birrii 40 fi saantiba 15 irra eeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan mana madabii jirtan dinaara biyya sanaa miti jechuudha. Doolaarii Ameerikaati jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree akkuma jedhe paawundii biyya sana waan xiqqoo taatee fi Ameerikaa doolaariin assaabbattu yookaan irra eeggattu jechuudha.
Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jecha asirratti warroonni Joordaan mana madaabiin haala jirtan jechuudha. Warroonni haala jirtan tarii dinaara yoo fudhattanii dinaara isaanii dura dubbadheen herreeggattu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechaadha dinaarri Joordaanii baay'ee guddaadha jechuudha. Doolaarii Ameerikaa hin caala jechuudha. Dinaarri baay'ee guddaadha. Ameerikaa doolaarii hin caala. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee daldaltoota keenyaa fi kan biyya saniitu waliigale jechuudha. Doolaratti waliigalan malee dinaara biyya sana miti jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo kan har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.